Jaalallee kan kee fageenya irraa jaalatteetiin kasin argin gonkumaayyoo waan tokko hin sobin. Macarrashaa isaa si arguun isaa waan hin oolleef siin jechuu barbaada. Ashii obboleettii keenya tokko turte maal jetti nama ho'i ture kan olitti dhiyaadheetiin jedhe obbolummaadha. Obbolummaa erga olitti dhiyaanneetiin hin jenne booda hojii haasofnaa ganama yoo hirribaa ka'eetiin jedhu yeroo mara miseejii isaa arga akkam bulte kanaan jedhu baay'ee dasna jedha ture. Yeroon oolnaa irraa badus eessa dhaqxe jedhee akkaan hiraaree yaada keessa seenee sagalee naaf kaa'e ture jetti. Bubbulee oolee bulee jaalalli isaa onni kan koo keessa uumamuu jammare. Itti dubbachuu sodaadhe jette. Eegasii booda guyyaa tokko inni bilbilee fi jennaan itti haasa'uu jammare jetti. Eegasii ati nama akkamii feeta haadha manaa godhachuu jettee gaafatte. Eega gaafattee booda innis namni akka haadha manaatii osoo taate jedhee hawwu nama durbummaa qabudha. Ijoollummaa isiitirraa kaatee kan dhiiraa waliin argin ni fedha akkaan jedhee deebiseef. Nama durbummaa qabu feetaa jettee isiilleen eeyyan nama durbummaa qabu fedha jedheen. Ishii jetteeni deebii isaa irraa fudhatteetiin dhiiste. Akkuma baratame walitti haasa'uu jammaran ammas obbolummaan osoo walitti haasayanuu ooltee bubbultee isiin jaalala isaa waan qabduufi ani si dadhabeetiin jira obbolummaa ati jettu jettiin. Maaliif jennaan si jaaladha jaalala kan kee dadhabeetiin jira. Kanaafuu yoo nan jaalanne amma tana akka beela kuna gootu barbaada sagalee kan kee dhagayuu hin fedhu maaliif waan miidhamaa jiru qofaaf jetteen. Haay anillee sitti baafachuu sodaadhe malee si jaaladha argadheeti jedheen. Innis eshi jettee isiileen akkaan gammaddee walirraa qoodamanii jaalala isaanii deemuu jammaran. Akkuma duraanii walitti haasayaatiin. Haasaa keessa gaafa tokko ni gaafate ati tanaan dura nama wal qunnamtee beektaa jedheeni. Isiinis guyyaa gaafatte san yaadatteetiin jette. Erga yaadattee booda haay ani nama wal qunnamee hin beeku jettiin. Jaalala isaatiif jecha nama wal qunnamtee tiniin jirti. Tanaan dura jaalallees ni qabdi turte. Isiin himootiyyuu jaalala isaa san dhabuu diddaa fi kan hardhaa jiraadha jetteetiin gaafa san isa soobdee osoo durbummaa hin qabne waan inni deebii isaa kan tanaan dura gaafatteetiin jette dubartii durbummaa qabdu fedha waan inni jedhee qofaa fi isiinis waan sassobuu dandeette. Maaliif jennaan akkaan jaalatti isa dhabuu hin feetu. Gaafa kaanii jireenya isaanii jiraachuu jammaran isiilleen soba isii ittuma fuuftee itti hin himne. Eegasii guyyaan gahee galuudhaaf deemi gali ati taa'i jedheeni. Isiinis ishii jettee waan inni jedheen dhageettee ni galte gara biyyaa. Erga galtee booda ji'a 2 booda innis anilleen dhufa nikaa godhanne akka namaatti waliin jiraachuu jammarraa haadhaaf abbaa manaa taanii jedheen. Isiillee yoo kana akkaan gammadde kana yoo dhageettu maal qaba gammachuu sun osoo akkasii itti fufee naman gaddisiisu ture. Eegasii innis ni gale ji'a 2 booda. Erga galee jaarsa yookaan abbootii gara warra hintalaatti ergee nikaa akka isaanii hidhanii taasisa. Erga sirna xumuratanii booda wal arguun isaanii hin oolu wal argan. Kan isiin hoggaa meeqaaf sobaa turte hin argamne. Eegasii booda ani sin barbaadu akkamitti hoggaa kana maraaf ati na awwaalaa turte gaafuma tokkollee dubbachuu hin yaadne turte yoo maal yaaddeetiin hin jettu hoggaa kana mara na awwaalaatiin turte maaliif na sobde dura dhugaa dubbachuu ni dandeette turte ani sin barbaadu jedheeni. Argitanii jireenya keenya keessatti waan sobnuu fi waan dhugaa dubbannu addaan haa beeknu. Jireenya keenya kan hardhaa kana jiraachuuf jecha kan of fuulduraa waan nutti dhufu osoo hin beekin sobaan wal jiraachisuu haa dhiisnu. Innis kan dhiiseef yookaan argitanii macarrashaa irratti waan isii waasan sobde qofaa fi gargar bayuu danda'anii jireenya isaanii addaan faca'e.
kan isaan waggaa meeqatti xaaran. Ani immoo tuyyuu kan na ajaa'ibe inni jaalala dhugaa qabaaf jedhee hin hassaabu. Namni jaalala dhugaa siif qabu na dhagaye obboleettii. Ati durbummaa miti inshaallah harki muraa haa ta'u wantuma ta'e kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Si jaalata jechuudha. Kanaafuyyuu dhiirri na haa jaalatu jettee nama maannetii kan kee osoo hin qabne hin qaba jettee osoo hin ta'in ta'e jettee wantuma ta'e kamiyyuu waan mul'achuuf deemu osuma argitu iyyuu inumaa gonkumaayyuu sobdee jireenya sobaa ijaartee sobni sun macarashaa isaa akkas diiguu hin dagatin. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti ni mul'ata. Shamarran biyya Arabaa yoo deeman daa'ima kan daayaniitiin deeman fa'atu jira jechuudha. Erga deemanii booda gaafa biyyaa baan irraa jireenya san hin dagatan. Jireenya san dagatanii ani abbaa manaa hin qabu jettee kan dhiira jaalattu baay'ee argas jirra. Dhagayaas jirtan jedhee assaaba. Kan jaalallee biyyatti qabdus san dhiistee as keessatti mootuyyuu waa baay'ee kan raawwattu argina. Yeroo ammaa kana keessatti baay'ee tokko nama rakkisa jechuudha. Osoo abbaa manaa qabdu abbaa manaa san dhositee kan biraa as keessa teettee ollaaniidhaan itti haasofte san awwaaltee jechuudha. Yaa obboleettii wanti akkasii sun sin baasu jechuudha. Dhossaa sun osoo hafee haa ta'u. Yoomillee taanaan wanti akka dhugaa nama baastuu fi jireenya namaa bareechistu hin jiru. Dhiirri tokko si haa jibbu dhugaatti dubbadhu. Kas si jaalatu ni dhufa. Waan ati qabdu sanniin wajjin jechuu barbaadedha. Ati waan feete ta'i. Gaafa tokko dhufuun isaa hin oolu. Dhiira dhugaa si jaalatu kan waan ati qabdu sanniin hundaa si jaalatu. Garuu kasa waan of si jaalachiiste suni bultii kan keessi balleessa malee bultii kan keessiif ijaaruu hin dandayu. Kanaafuyyuu waa baay'ee sobdeetiniin macarashaa kan kee akkanatti hin balleessinii barumsa isiniif ta'a jedhee ni assaaba jechuudha. Kanaafuyyuu jireenya jaalalaa keessatti sobdanii sobaan ijaaruu hin yaadinaa. Dhageettanii jirtan.